السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا بلوانكي أنا جاك أبدو جرتو الحمد لله. أرى لي فيديو هاراك أبدي سني دفجرة فيديو نرامو أكمتي أكا جرا نو موري نو قدة تبرج يوفر بلسنو سنجر سيس إن شاء الله. Gaga gama video ndem nenduratti warri video kiyya kana faarawaa taatan subscribe godhaadhaa gara maatii kiyyaa ida'amaa isiniin jedha. Mallattoo notification illee tuquu hin irraanfatina akka video gadhiisuun dafee simbira dhaqqaba. Warri amma dura naaf gootanii nafaana turtanillee galatooma galanni keessan guddaadha akkanuma nafaana turaa isiniin jedha. Akkasuma obboleewwan keenya babbareedoo amma YouTube jalqabaa jiran ka lafaa ol ka'aa jiran ka akka Tiyaatub, Hawwiitub, Seenutub, Foozii ijoollee beekumsa ofii qabdu gadi baaftee nu barsiisaa jirtu kan amma lafa ol ka'aa jirtu tanniin illee haa jajjabeessinu isiniin jedha. Waan beeynu gadi baafnee wal haa barsiifnu warra barsiisu ammoo wal haa jajjabeessinu waluma qabna nu ijoolleen Oromooti. Gama viidiyoo kiyyaa yoo ka deebi'u ta'e shaayii gosa lama ka moora garaa nurraa balleessu yookaan borci nurraa balleessu qabadhee isinii dhufee jira. Haga gama shaayii san isin agarsiifne dura borci ofirraa balleessuudhaafi tokkoffaa wanti nu godhuu qabnu borciin dafee akka laafaa kanatti namarraan badu sabrii qabaatuu qabna. Sabrii qabaannee ammoo wanta kana ingoona ofirraa balleefna jennee eegatti seenne guyyaa 2-3 yookaan 4 yaalleeti yoo jijjiirama tokkoyyuu hin arganne homaa bu'aan qabu jennee dhiisuu miti moora garaa waan ta'eef dafee akka laafaatti namarraan badu. Kanaaf sabrii qabaannee hingoone jennee itti murteeffannee itti seenuu qabna. Ammas guyyaa shaayii kana jalqabnurraa jalqabnee jechuudha. Fakkeenyaaf amma yoo ganamadhaa kana jalqabuu barbaanne ganamarraa kana meetirii fuunee meetirii amma biyya keenya ka uffata wayitee hodhisiisanitti nama mattaransan yoo meetirii san hin qabnellee carqii yookiin haaduma wayii fuutanii garaa keessanitti of mattartanii garaa keessan likkii isaa laaltanii bakka sanitti akka bakka wallaallee fi yoo meetirii qabaattan meetiriin inni iyyuu lakkoofsa qaba. Yoo meetirii hin qabne ammoo bakka sani qalama wahiitiin tuqxanii malakkata wahiitti godhataniiti. Eegasi shaayii nama sin agarsiisu kana dhuguu jalqabdanii shaayii kana akka jalqabdaniin inshaallah torbaan 2-3 keessa meetirii lakkoofsa 1-2-3 gasiidhan jedhee abdii qaba. Hedduu tokko na fayyadeen akkasitti jijjiirama na agarsiise. Yoo akkas hin ta'in ammuma dhugnee torbaan 1-2 booda yoo nu gadi jennee garaa keenya laalullee garaan keenya yookaan agasuma akkuma fi jirauma takka jijjiirama hin qabnu jenna. Yoo ammoo meetirii saniin akkasitti of laalle hagam takka akka nurraa xiqqaataa deemne guyyaa takka lama waan namarraa baduu miti suutan xiqqaataa deema waan ta'eef hagani nurraa xiqqaataa deemne agarra akkasitti beeyna jechuudha. Qopheessuudhaaf akkuma asitti argitan jalqaba bishaan danfisa biddarra godhee danfisee jira kun akkuma isin argitan kana bishaan kana fuudheeti burcuqqootti naqadha. Burcuqqoo kanarra guddaa yoo fayyadamtanillee bareedaadha. Anis numa agarsiisuufi kunoo bishaan burcuqqootti naqadhee guuttadhee jira. Eegasi sinamamii yookaan qarafaa ka amma shaayiitillee itti fayyadamnu san qarafaatti godhadha. Bishaan danfaa kan akkanumaanillee yoo dhuguu dandeettan bareedaadha. Bishaan oowwaa ganam subii jechuun yoo inni xiqqoo haganarra gadi qabbanaa'ee jire yoo dhuydan hedduu tokko bareedaadha. Garuu bishaan oowwaanii ka qorraan ta'in xiqqoo tokko kophaasaa namatti hin tolan hin beeku natti hin tolle akka waan qoricha dhugaa jiru wayii tokko na fakkaatee na jibbisiise. Kanaaf foolii isaa akka xiqqoo gara shaayii jijjiiramuufi qarafaa kun akkuma argitanitti godhee jira. Amma immoo daa'imatti godhaa bakka sukkaaraa daa'imatti godhaadha. Sukkaarri bareedaa miti. Akkasuma qarafaalleen borcii garaa kennaa nurraa xiqqeessuu irratti gahee guddaa qaba bareedaadha innilleen. Akkanatti walitti maktanii ganama subii garaa qullaa inshaallah yoo wal jala dhuydan jechuudha. Garuu kana dhugaa yoo wanta sukkaara qabu wanta zayitiin irra tareeka akkana kana nyaachaa kana dhugaa jenne wama takka bu'aa dafee jijjiirama nun agarsiisu wanta akkasii inshaallah garaan borciin kennurraa badu wanta sukkaarri irra taree wanta zayitiin coomii wanta akkasii irra taree ofirraa xiqqeefneeti kana garaa qullatti ganama subii galgalallee wayita rafuuf deemnu yoo dhuyne maashaallah inshaallah nurraa hir'ata. Kalammaffaa isin agarsiisa inshaallah. Kalammafaallee kunoo akkasuma bishaan ibiddarra godhee danfisee jira. Kuni kammuuniidha. Kammuuni isa ruuza faa wayite bilcheessinu qimamii urgeessituutti godhannu sani
kammooniin beeytan jedhee abdii qaba inshallah. Isa san naga naga xiqqaa tokko bishaan illee xiqquma akkuma argitan itti godhee sirriitti walitti danfisa haga bifni isaa hundi gara bishaanii jijjiiramu. Yenoo akkuma argitan kana eegasii fuudhee isallee burcuqqootti keessa garagalcha jechuudha bishaan isaa kana. Burcuqqoo kanatti garagalfadha. Kammooniin kun faani inshallah yoo isin abdii qabaatanii wanta sukkaara qabu wanta zayitii qabu ofirraa xiqqeeftaniiti ganamaaf galgala dhuydanii jettan ofii keessaniif iyyuu ofirratti argitan torbaanni tokkoof lama keessatti iyyuu jijjiirama sin agarsiisa. Isallee kophaa isaa dhuguun namatti hin tolu akkasuma bakka sukkaaratti hin goonu bakka silaa sukkaaratti goonu daa'imatti godha. Daa'ima maankaa tokkotti godhee mi'eesseeti akka xiqqoroo hin narraa fuutuufi. Daa'imilleen bareedaadha. Akkasii wajjin dhuyna. Jalqaba beekuudhaa fi dhuyneetuma akkanumaan gadi jennee yoo garaa keenya ka daawwitiidhaan of lallaalaa oolle ta'e akkasitti uummata akkanumatti hin beeksisu. Jalqaba hagin jalqabne dura garaa keessan meetirii saniin yookaan carqii wayitiin mattaraadha hagam takka akka ta'e ilaalaadha. Eegasii kana ganama subii garaa qullaatti dhugaa wal jala jechuudha inshallah ganama marayyuu haga cireenyaanni dura dhuydaniiti galgalallee wayita rafuuf deemtan akkasitti dhuydanii yeroo gabaabaa keessatti deebi'aatii torbaan iyyoo osoo hin geenne guyyaa 3-4 keessatti lakkoofsa 1-2 ta'u yookaan hir'iftan inshallah. Akkasitti meetirii saniin deebitanii osin of laaltanii garaan keessan isinirraa hir'ata. Akkasitti naaf dalagan yeroo gabaabaa keessatti itti fayyadamaa isiniin jedha obsa qabaadhaadha. Moorri guyyaa 2-3 namarraan badu garaa mooraarra balleessu wanti jabaatu waan jiru iyyuu natti fakkaatu. Akkasuma obsa qabaattanii wanta garaa keenyarra moora baasu akka zayitii faayoo nyaatuu baanne wanta kana yoo katti dhuynu ta'e inshallah suutaan xiqqaataa deeme ja'a takkaaf 2 keessatti gararraa dhufetti deebi'a garaan keenya keessatti ol deebi'ee moorirreen gararraa dhufetti gala garaan keessan bareedaa isinii ta'a inshallah. Kammooniin kun faani borcii ofirraa balleessuuf qofa osoo hin taane garaa afuufamee garaa nama bokokkoifillee hedduu tokko ta'a. Borcii fi garaan afuufame garaagarummaa qaba wayita laalamu garuu garaan lamaaniyyuu guddaadha nu borci manutti fakkaata. Wayitee garuu osoo nu borci iyyuu hin qabne garaan keenya haala nu hin beeyneen nu afuufameeti. Waan borciin nutti ba'ee seenee hedduu tokko nu yaachisa. Kammoonii kana garaa qullaatti ganama yootti dhuyne galgalallee wayita rafuuf deemnu yoo katti dhuynu ta'e garaa afuufamellee nurraa balleessa inshallah. Haala saniin itti fayyadamaa isiniin jedha. Akkasuma warra of qallisuu barbaaduuf dheengadda osoo hin beekin akkamitti akka qalladhee gadi deebi'ee isinitti ma jedhee ture takka jedhee yoo keessa deemee oole isinitti dheerata viidiyoonii gaggabaabseetuma yoo isinitti himu ta'e ani gaafa eegaddahee ka'ee hedduu tokko furdadhe ga'ee uffanni hundi uffanni duraan kaadhuun disaatiyyuu natti ta'uu didee harka kanaan na seenuu didee akka malee na qabe eegasii qallachuu qaba jedheen murteessee waan tokko gochuudhaaf jalqaba murteessuu qabna guyyaa 2-3 dhiisne achi booda jijjiirama irra laaluu miti. Eegasii ani wanti an godhe wooma zayitiin irra taree fi sukkaara irra baay'ate ofirraa xiqqeesse sanii achitti ammallee nyaatuma ofirraa xiqqeesse nyaata ganama subii ka'ee kammoonii kana yookaan bishaan ho'aa kana keessaa tokko garaa qullaatti dhuga. Eegasii ciree kiyya fageesseeti haga laaqinni hin geenneen xiqqoo dura nyaadha. Ciree kiyyallee xiqqishuma tokko nyaadha. Eegasii laaqanallee sa'aatii laaqanaa dabarseeti haga halkanillee hin geenne jidduu sanitti nyaadha. Halkan ammoo irbaata inumayyuu nyaadhoo jedhallee hin danda'a. Irbaata dhiise gaafa garaan kiyya na beela'u beelaanillee rafuun bareedaa miti. Furuutii xiqqoo muuzii tokko faa yookaan burtukaana tokko faa wama xiqqoo garaa kiyya akkana soba malee waa guddaan nyaadhu. Yeroo irra baay'ee immoo wama xiqqoo isii garaa kiyya beela natti hin beeksifne faa dhugeeti. Akkasitti rafa haala saniin yoo keessa deeman masinitti dheerata haala saniin osomaan uummata kayyuu hin argine of dagadheeti bakka aadaa godhadhee wanti suni akkas gochuun suni aadaa natti ta'e. Qalladhee gadi deebi'ee amma namni na argu namni gaafan furdoo san na argu yoo na laalu maal taateen dhukkubsattee simaaf akkana jirtanaan jedhane ammaan iyyuu gadi bu'eeti. Haala ilma namaati gaafa tokko gadi gaafa tokko ol jaallata gaafas furdinna ofirraa buusa amma gadi laafeeti.
xiqqoo tokko akka dabalanii yoo amman barbaada akkanatti obsaan waanuma narraa eeggamu qofa ofirraa dhiisee guyyaa tokkoof lama jijjiirama osoo irra laalini takka lama osoma jedhu osoma of hin beekin gadi deebi'e jechuudha. Haala kanaan furdinallee ofirraa balleessuu dandeettani. Kana fakkaata aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Yoo jaallattan obboleewwan keessaniif illee share godhaa, like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti arraaf assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.